Hayya daraa keessanii egaa kunoo bassoodhaa fi ajjaa nagaduu yookiin ashagee gurguruu jammare. Na jajjabeessaa ajajadhaa lakkoofsa koo asii gadiin isiniif kaa'an isiniin jedha. Egaa haadha daa'imaatti manatti galee jireenyuma Itoophiyaa kana nama goosisa. Hin beektu naa hubattu jedheen yaada. Kunoo asitti bassoon gingilchaa qopheessaa jira ashaguudhaaf jechuudha. Ashageetani. Abbaan irraa as rakkabeetti gurgura jechuudha. Gamana taa'urra Itoophiyaan kanuma bakka maa gochuu hin dandeenyu. Kanaaf na wajjin taa'aati. Lakkoofsa koo sirraa fudhadhaa ajajachuu warri barbaaddanii isiniin jedhaa. Ilmaan keessanii, maatii keessanii, haadha keessanii. Isiniin jechuu jaaladha. Kunoo akkuma argitan egaa gingilchaa maal gochaan jira. Isiniin jedhaa mee laayikii fi sheeriin isin biraa nafini laayikiin keessan na fayyada. Sheerii yoo gootan immoo nama biraa bira naaf ga'a. Yaada gaaffii qabdan komantii jalaa naaf ga'a. Warri haaraa taatan subscribe gochuun dagatinaa isiniin jechaa nagaan irraanfannee nagaan keessan iddoodhuma jirutti isiniif haa baay'atu yeroo hundumaa. Nagaa keessanii isiniin jedha hordoftoota koo ani nagaa kootii galata waaqayyo. Egaa asitti irra maalan hojjedha seetanii bassoon gingilchaa jira. Bassoon gingilfachaa jira. Yeroo tokko kalee akkanuuf coodhaqee isiniin jedheen beektu. Gingilcheen ol kaawwadha jedheetani. Way gingilcheetaan ashagee asa rakka ba'e yookiin immoo suuqitti. Itoophiyaan waan kana ijoollee. Sun dhugumaa dubbachuu fi nan qalladee bassoon kalee daakeen qulqulleessuu barbaade. Alatti gadi ba'ee gingilchaa jira. Sinfaana naasa'amee jedheetanii asumaan xiqqoo ishee kaameeraa godhadhe. Kunoo bassoo tirii lamaan qopheeffadhe maaliif jettan si'a lama qulqulleessuu barbaade. Achitti yeroo tokko qulqulleessan isa tirii irrattis immoo lammataa qulqulleessan isiniin jedha. Maashaallah kaleessoof coo hundumaa dhaqadheen turee ajjaallee kun bukkeessana jira. Amma daa'imni koolachuu naagaa maashaallah ajjaa dhuguudhaaf ishiin xiqqoonis ji'a ja'a guuttee Saamu'eel ajjaadha. Ani ajjaan dhugaa muuqiin dirqamaa. Kanaaf jedheeni waan hundumaa qopheeffadhee dheengadda. Kaleessa daakkadhee har'a gingilchee qodaa isaatti naqa jedheeni asuma yaada isinii fi kaa'a jedheeni otooni nan nagada jedhee dhugu bakka birmattanii dhuftanii ilaaltan nan beeka. Manattan nyaadhannaa isiniin jedhu jettanii deebitu viidiyoo irraa nan beeka. Maaliif seetanii namoonni tokko tokko gadda namaa malee gammachuun barbaadanii innaan isiniin jedhu amma kokkolfaa waan tokko hojjechuurra bo'aa toon gara keessan dhufe viyuun guddaadha. Akkuma sana ammoo nagaduutti jedhe nagada wayii jalqabe bakka uumaa dhabe jedhanii otoo gara keessan dhufanii daftanii sheer gootu. Bu'ii gadi buute jechuuf deemtu waan biraaf miti jechuudha. Hordoftoonni gaariin jiru kanuma akkasiis immoo kayyaanni xiqqoo harkaa gadi bu'e jechuudha. So isa ani nagaduuf otoo hin taane suma dhugaa dubbachuuf manum koottan nyaattadha jedheetanii. Amma kun gar lammaffaatti gingilchaa jira argitanii turtanii sagar tokkotti gingilchee gara natti immoo lammataarra deebi'aa jira jechuudha. Yaa wachuma qunxuranii nyaachuu wayyuu amma gingilchuurra. Akkasiin isiniin jedha na wajjin ta'a isiniin jedha.
Egaa akkuma argaa jirtanii bilchaatuma hin jira. Kuni hundi bassoodha maashaallah jedha maashaallah. Maashaallah Itoophiyaa keessatti suuqiidhaa bitanii nyaachuun akkuma isinitti himee hin ulfaata. Amma bassoo kana suuqii sinuma jira. Jiraa jechuudha. Ajjaan kun yoo muuqii nama danfiseen nama gaafadhee dhaqa yoo jettan amma fiixanuu danfisaa ooltan yoo akka danfisaan oola jettan hin gubata. Yoo danfisee likkiitti ta'e jettani isin harkaa jiraa jedha jechuudha kan suuqii bittanii sarraa waan mana keessanii gaarummaatti hojjechuu wayya. Kanaaf qopheeffattanii mana keeyyuu waan baay'eedhaaf isin fayyada. Dubartii erga taatanii dhugaa dubbachuu fi baqa dadhabbii qaba. Isuma dhugaa dubbachuuf dadhabbii baay'ee qaba. Garuu wanta akka mana keetii baqa qulqulluu qubna gaariidhaan baqa hojjetattu hin jiru jechuudha. Kun akkuma argitan gundoon lama bahee isa tokko kinoo isaan qabadhu kana isaan qunxure sana qulqulleessi lamarra deebi'ee baalditti naqeen mee isinitti deebi'a jechuudha. Sagaranaa ganaan irra deebi'a. Baalditti naqee isinitti deebi'a jechuudha. Kanaaf dadhabbii qaba dubartiin Itoophiyaa sanuu dadhabbiin ishii salphaa miti garuu sanyiin akka nama manatti waan tokko godhatee waanuma xiqqoo keessa naa taatuuti hin jiru jechuudha. Dadhabbiin qabuuf miti suuqiidhaa binnee nyaachuus gatiidhuma kanaan faayidaa baay'ee qaba yookiin bu'aa qaba amma kana manatti daakuun isa silaa suuqiidhaa binnee kumaan nyaannu 500 nu gala daasifnee jechuu miti qulqulluu nyaatama jechuudha. Dadhabbii qabaattee waan mi'aawu wayii. Bassoon akkasii, ajjaan muuqiin akkasii, shiroon akkasii, wanti isin barbareen akkasii, wanti isin bittan suuqirraa nyaattan. Bullaan akkasii, wanti qulqulluun isin bittan hin jiru jechuudha. Garuu dubartiin immoo manatti dadhabdeetuma hojjetachuu ishiidhaa wayyaa. Ani amma kana amma ji'a 3-4 nan dhugaa dubbachuuf. Kanaaf shifaa irraan deebi'e immoo sana qulqulleessayyuu. Na dinqasitti gateettitu na dhukkube. Kolfuu dhaqeetanii. Ishee baaldii koo fidee goggogsee daakuudhaan asha'ee baaldicha keessaa gannaqeen qulqulleessee fidee as godhadhee jechuudha. Akka kanatti as godhadhee baalditti naqadha jechuudha. Baaldii keessaa yeroo hundumaa dhaqee cuurra immoo xiqqoo ishii qodaa irraa boree qiccan irraa immoo qobaatti godhattu jechuudha. Akka kanatti fayyadamuun nama barbaachisaa. Beenu gal as kennaa dha. Maatu beenu gal kan gal bukan file. Iki. Saamu'eeltu na jeeqa. Dhiifaman isiniin jedha. Na akka kanaa beenu. Kush roobni dhufe. Kottu fiigi. Fiigi. Amma immoo isa tokko sa'aatii tokkotti naqeetanii isa sanarra deebi'uuf jedhee maaliif lama irra deebi'a isiniin jedhee namatti tola. Isa bassoo rukutanii dhuganirraa isa bassoo dhadhaadhaan hojjetan kanatu shifaa yoo qabaate sirrii miti jechuudha. Banagaraachin laayii bassoo akkatti bat godhee rukutee miti kan hin dhugun jaaladhanii. Xiqqoos namaan gubuun naantee beekoo wanti jala naakaa wanta akkasii. Ani maaliin godha seetanii haannaan kuusetanii raaseenii isa danfu tokkoon beektu jedheen yaada. Isan jaaladha. Isatu na tasmaamaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf qicee bulbulee baay'ee itti fayyadamu durattuma. Ani bassoon handaasii kan dhagisu makamuu garuu rukutee ammuma kana hin dhugu waan isaan beeku. Danfee ka'ee hannaniin kun ni beektu ijoolleen baadiyyaatti guddattanii. Isa turre na tasmaamaa safara bordee jedhanitti guddadhe yookiin safara immoo bassoo danfisanii gurguran immoo boxoboxanii gurguran gabaa safara isaanitti guddadhe siistarii koo bira kanatti hambare ta'uun oolu. Anyway saala kanaan irra deebi'aatuma hin jira. Maal isiniin jechuun barbaadeere akkuma nama isiniin jedhee dubartiin dubartummaa ishii kan ittiin iyyuu beekamuu fi kan itti baqqaa konfidensii godhattu mana ishii naa gosgostu dadhabbii qallaaliin qabu. Ani amma daa'ima lama faana natti tolee miti kan kana boxoboxu. Shiroo daa'ima kootu nyaata allicaa yoo najjadhee fi bassoo daa'ima kootu dhugaa. Alaa akkamitti akka hojjetame seeraan akaa'ame moo gingilfame moo maaltu akkatti dabalame waan beeku. Manatti garuu dadhabee daa'ima erga dadhabdanii
bakka dadhabuu qabdu jechuudha. Kootu saam. Koosaam. Kootoodha. Kanaaf kan ammoo ispiidirraan godhe dhiifama. Bassoon dafee gingilchaa keessa nama bu'u. Gingilchaan immoo baay'ee bareedudha. Gingilchaan bifa baay'ee waan taateef dafee hin buusu. Bakka shifaa hambisaa waan deemuuf baay'ee na rakkisaa jira. Baay'ee itti dadhabe as garagalee achi garagalee as garagalee. Asii achi bargad hin jedhee kaameeraadha. Dubarumatti obbaase waan man godhu dhabe bijaaman kee deemu. Baaldiin koo guutee jira. Baaldiin inni kun ishiidhuma guddoon beektu ishii midhaan tokko keessa ta'e isa guddaadha. Jechuun isa haayaa yookiin bishaan jaarkaan tokko fixa jechuudha. Inni guutee akkasitti kun gadi qaqqabees guuttadhee jira. Maddee wayiirraa hafa. Isa immoo qodaan har'aa bureetti fayyadamu tannaqa jechuudha. Akka kanatti yoo bassa manumatti hin dhugaa muuqii bargit iddoo namni daa'in dhaxxuu waan ta'ee namatti hin gaafachuu namni hin deemtu. Deemisa xumuree as deebi'ee ajjaa gingilchuun dhufe jechuudha immoo ispiidirraan godhaa. Ajjaas immoo asitti kunoo gingilcha jechuudha. Ajjaa mirxii tokko akka duratti 18 10 goone ariitiidhaaniin eenyu jedhee waan 11 10 wayiin walitti qicee jechuudha. Haa ta'u malee waan hin mana kootti hojjetadhe sir'aatan funaanee xaaxadhee qulqulleessee ho'isee seeran hin jireessin hin gubu hin jireessu jechuudha. Akkasii isiniin argitaa jirtu qamadii daakkadhee xaafii daakkadhee xaafii diimaa xaafii adii shiroo hundumaa jechuudha. Barbareen xiqqoo namni gara jimmaati isiniif hin dhiisne amma kiiloon birrii 850 800 jechuudha. Barbareen 700 garuu san fayyannedha. 800 jechuudha barbareen yeroo kanatti. Jimmaa barbaree 800 garuu jimmaan isiniif hin nanuun jedhanii turanii. Gidduudhaan nama fidanii namni lama adda adda hidhatee mataa tokko shirakkoon qabu deessitee nuuf iddanneen nama sanaan hin tureen finnee jechuudhaan illee walumarran daakaa jedheeni si'uma tokkoon daakadha duruma amala kooti waan ta'eef garuu rakkoon qabu yeroo biraan daakadhaan isiniin jedhaa. Kana fakkaataa yaada qabdannaa barreessaa. Namoonni tokko immoo shiroonii duruu shumburaarraa ta'a kan jiru komantiin baay'eedha. Kanaaf ijoolleen haala jirtanii Itoophiyaa faana yeroo galtan waliin galtanii hin beektanii wanti baay'een jijjiirame hubadhaa kan isin jedhu kanaaf jechuudha. Maaliif seetanii duratti tarii gaayyoo beektu waan gugurraatti tokko beektu gaayyoo yoo isin ilaaluu dandeessu. Gaayyoo dhaanuu yeroo biyyaa baasu dhuguma nama akkam bakka nama qabutu ataaraa fi baaqelaa sana shiroo godhaa jedhama. Amma garuu gaayyoon sunis qixxee shumburaati haa ta'u malee shumburaatti galee jechuudha. Shiroon baay'ee tokko mi'aa daa'imaa bareeduudhaaf viitaamin baay'ee qaba. Pirootiinii baay'ee qaba shumburaanii baaqelaanumaa jechuun kolofaadha argitaniittu. Baaqelaan immoo baay'ee namni filatu immoo yeroo kana kikkiidha yoo ta'e malee shiroodhaa namni baay'een filatu. Kan filatu ataaraa ataarri immoo xiqqoo ishuu waddadaa. Kan 400 burcuqqoo 6. Shumburaan garuu kan 400 6 ni argattu. Gaayyoon immoo kan 412. Kan 206 jechuudha. So maal isiniin jechuu barbaade an takkumas shumburaa malee daakee hin beeku. Ataras hin daakne yani. Shumburaan daakaa. Shumburaa namnumti shumburaa malee hin daakne hin jiru yeroo kana shumburaatti deebi'een isiniin jaa namni baay'een duruu shumburaan shirootaa kan jedhudha koomantiin baay'ee tokko mi'aa hin furdatu garuu yoo fedha keessan ta'e gaayyoo sanatti dabaluu dandeessu kan furdisu sana yookaan immoo sim jettanii jechuu dandeessu jechuudha. Kanaaf shumburaan qaataa bari jijjiiraman isiniin jedhu kanaaf isiniin jedha. Asitti ajjaa koo xumure maashaallah kunoo hamma kana naa ba'ee kunis ajjaa kana har'a meeqan hakkaan suuqiidhaa bitatoon bite gara kuma 3 yoo ta'e gadi miti jechuudha. Ruubishii 100 fi akkas ruubii jechuun kun immoo kiiloo 10 kiiloon 10 har'a meeqa kiiloo 10 naa ba'ee ruubii 100 wayinoo ta'e herreega
ruubiin jechuudha. Kiiloon immoo 400 wayii jechuudha ajjaan. So akka sanan isiniin jedha. Kunis immoo baaldii kana guute baaldii kanaan beektu. Ishii 10 leetirii fixxu jechuudha. Ishiin kun immoo baaldiin ajjaa koommas yeroo hunda'u kana sadii ba'e jechuudha. Ajjaa kana sadiin daaksise isa dhugaa dubbachuuf kiiloo 20 moo 18 waan akkasii ba'e. Akkasittiin waan akkasii sadiittan naqee ture yeroo sana jechuudha. Baay'ee nuuke amma ammaatti san fayyadamee osiniin jedhe nan amantaani. Da'uu dhumarraan ka'ee tan jalqabe waan ta'eef ji'a jaan dhuge jechuudha. Kan akkanaa sadii kana jechuun kiiloo 20 wayiin daaksisee yeroo sana. Yaa'u saaminis waan dhuguuf baay'een daaksisee yeroo sana jechuudha. So kunis kun akkanatti guutee jira. Irraa hafee jira. Kun gundoo irratti akka hafe argaa jirtu. Kun bakka hin samuu hin zaaguu maaliif garuu qorqoorroodha hin ho'a. Innaa bubbisutti immoo qilleensa qaba waan ta'eef homaan jedhu fayyadamaan deema waan ta'eef. Akka kanan isiniin jedhaa laayikiin keessanii naafini baay baay oolmaa gaarii isiniif yaa ta'u. Yaadaaf gaafii qabdan naa barreessaa.